Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya eessatti argamna isinitti fakkaata? Akkam jirtan? Nagaa keessanii baga jiraattan isiniin jenna. Kun jechuudha naannawa daasporaa yookiin daasporaa safar jedhamee waamama. Adaamaa duwwaa tokko warri duraan beektan immoo haxanaa xaraa dabartanii jechuudha. Naannoo sanitti argitanii warri akka kiyyaa yeroo dheeraa irraa fagaatan jechuudha. Kanaaf sirriitti bareeddi. Asmaan hiriyyaan kiyya immoo na biratti argamamee waa'ee isaatirraa isa turre beeka waan ta'eef ani immoo naaf haarawaa waan tokko tokko isin agarsiisu. Baga nagaan dhuftan. Baga nu eegdan isinillee baga dhuftanii. Ayyee isintu beekamee waa'ee kanaatirraa yoom ijaaramee erga ijaarameen booda hoo maaliif? Adaamaa daaspooraan kun amma asitti ganda duwwaa tokko keessatti argama. Ayyee. Erga ijaaramee mutu waggaa lama caaleetiin jira. Ayyee. Yeroo sanitti abbaa obbo Lammaa Magarsaa fa'aatu fidanii dhufan asirratti eebbisiisanii haala gaariin nama taphachiisanii asii deemanii. Ayyee. Amma kun miidhagaatiin jira waan hundaafuu asirratti qophaa'ina waan adda waan garaagaraa argitanii hin dalagama. Ayyee. Asirratti hojjetamaa jechuu barbaadeetti kun immoo iddoo miidhaginaa magaalaa Adaamaa keessaa isa tokkodha. Tole akka reefa odeeffannoo tokko tokko dhagayetti jechuudha. Warroonni mushurraa yookiin sargii garaagaraa asitti godhatanii jedhanii cidhoota babbareedaa asitti godhatan jedhan mees maayee waa'ee kanaa irratti akkamitti cidhanii godhatan moo hin godhatan bakka kanatti? Bakka kanatti cidhaan godhatanii beelloo garaagaraa uffatanii waan garaagaraa uffatanii haala miidhagaa ta'een akkasitti argitee asitti affeerraa garaagaraa taasisanii. Ayyee. Suuraan garaagaraatti akkasitti waan garaagaraa artistoonnis asitti dhufaniitiin viidiyoo garaagaraa waraabbatanii akkasitti haala miidhagaan akkasitti biyyaan keessummeessaa turan. Okay, galatooma isin jedha. Anis of duratti fuudhuuf waan deemuuf bakka kanatti osoo fuudhee natti tolamu akkamii maal jettanis? Baay'ee bareedaadha jedha gara kiyyaan baay'ee bareedaadha namatti tola jedha akkasitti bareeda jedhee murteessa garuu. Okay, daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha. Hedduu namatti tola jechuudha. Daasporaa safar akkuma jedhame baay'ee mimmiidhagaadha. Waa hedduutu jira jechuudha. Na duubattis waan kana maqaa isaan beeku yoonuyyuu waan kana fa'aa jira duuba kanarra. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu namatti tola. Warreen biyya namaa jechuudha fakkeenya biyyoota faranjii biyyoota arabaa keessatti jechuudha. Hadiiqaa maal jettanii tinzaamaa dhooftanii miti kana kun hadiiqaa jechuun kana sirriitti midhaagaa sirriitti babbareedaa keessa deemee immoo isin garsiisaa jechuudha. Anis asirratti cidha kiyya yookiin gaa'ela asitti raawwadha jedheen abdiin qabaa haati manaati yoo akka jarraa daftee gad dhuftu taate jechuudha. Cidha bareedaa isaa asitti godheetiin isin agarsiisa. Yoggaa isin beelloo harkiftu yoggaa isin maal jedhanii waan qubatti nama godhan san guyyaa san jechuudha anuma wajjin daawwattanii. Kanaaf maal akka fakkaatu daasporaa safar maal akka fakkaatu anatu keessa deemee isin garsiisa. Hedduu miidhagaa jechuudha. Anu yeroo duraatiif jechuudha waan kana ka arge. Kanaaf turtiin keessan anuma wajjin haa ta'u jechuudha affeerraa kiyya waan jiru hundaa irra deemee isin garsiisa. Amma immoo akka jaraa ta'e namoonni waan baay'een hin jirre guyyaan biyya kanatti ijaazaa qaban guyyaa sanbata guddaati guyyaa boruu jechuudha. Isin garsiisa borus akka jarraa yoo dhufe yoo akka jarraa hiriyyaan kiyya na fide naannoo kana dhufuu hin danda'u. Kanaaf isin garsiisa isin jira. Daasporaa safar waan inni fakkaatu wajjumaan laallaa turtiin keessan na wajjin isin haa ta'u ni laaltanii jechuudha. Daasporaa safarii akka inni itti bareedu gartanii miti akkana jira jechuudha. Mee wajjumaan keessa deemnee daawwannaa imalleetiin keessa. Kanaaf turtiin keessan na wajjin haa ta'u naffeerraa kiyya. Daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa jechuudha akkana fakkaata. Hedduu bareedaa bilookii qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf ani hin beeku. Sadarkaa tokkoffaadha jedhee kaa'uu danda'a. Baay'ee nama bareeda. Wanni asirraa hir'atu yoo jiraate waan ijoolleen ittiin taphattuu fi waan ijoolleen ittiin taphattu yoo hir'ate malee waan biraa miti. Bilookiin karaallee kun akka bareedaa jechuudha. Istaayilii kanaan dalagamee karaa hedduu miidhaga. Kanaaf warri biyya biraa jirtan daasporaa safariin keessanii dhuftaniitiin daawwachuu dandeessan hedduu miidhagaa hedduu namatti tola. Kanaaf asirratti waan dabalamuu qabu yoo ka jiraatu taate bakkee ijoolleen itti taphattuu fi waan akka jechuudha meeshota garaagaraa ijoolleen ittiin taphattu qofa yoo qopheessan malee hedduu miidhaga. Okay. Kanaaf jechuudha akka inni itti miidhagu asumaan daawwachuu dandeessan warreen biyya biraatitti jechuudha. Keessattuu dubartoonni dalagaa arabaatiin biizii taa'aa turtan. Warreen biyya faranjii keessatti illee jechuudha. Dalagaan keessan sa'a 48 sa'a 18 hanga 20 sammuun keessan boqonnaan argatiin bakka akkanaa kana dhuftanii daasporaa safariin keessanii kunuunfachuu dandeessan isin jenna. Mukkeenis akkana jira. Hedduu miidhagaa hedduu bareedaa baay'isee namatti tola. Dhuftaniitiin daawwachuun immoo dirqama keessan isin jenna. Ani immoo dirqamni an qabu waraabee isin erguu isin daawwachiisu dhiyeena ija keessanii isin taasisuu qofa. Waan biraa kaaf immoo isintu dhufeetiin daawwataa isin jedha.
barcaa fa'aallee hedduu namatti tola. Keessattuu warri akka kiyyaa miskiina taatan malee warri jaalallee qabdan jaalallee teessa wajjin dhufuu dandeessanii. Anis hanga gaafa asitti fuudheetiin haati manaatii yana bira dhuftee fuudhee wajjin zanaa jedhutti kaakobama kiyya zanaa jedha. Akkanaan jedha akkanatti miidhagaa. Daawwadhaa laalaa. Daasporaa safar keessanii naannawa daasporaa jechuudha. Kan ammoo uummata osoo hin taane kun uumamaan uumamee jechuudha. Kan amma laalaa jirtan kun mukkeen kana qofa akka namni dhaabe. Kunneen immoo kama maasaa keessattuu nama maasaa godhetu as keessa fa'aa jiraaju. Qonna irratti akkana bareedaa jechuudha. Hedduu miidhaga dhugaa. Hedduu natti tole hedduu miidhaga. Manneen kunoo mana maaliiti? Mana keessummaa argitee nyaataati waan akka dhugaatii garagara. Dhugaatii garagara yeroo dhaabbatan keessa ta'anii. Okay, shaayii olii gadi jechuudha. Shaayii fa'a. Manni fincaanis kan guutamee jechuudha. Wanni hunduu iba ni guutamee jira. Hundi ni jira jechuudha. Okay, daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma dhagaa jirtan jechuudha. Wanni hunduu guutamaadha. Dhuftanii daawwachuun immoo dirqama keessanii daasporaa shaafaadha. 01 jechuudha. Duwwaa tokko jechuudha. Dhiifama afaan qote duudhaa kana isinitti haasawee. Kanaafi keessanii dhuftanii daawwadhaa laallaa. Waan keessaniin boona isiniin jedha. Bakkoota garagaraa bakkoota babbareedaa jira isin agarsiisa. Hedduu namatti tola jechuudha kuni amma jaalallee ofii wajjin boota akkana kana taa'uun hedduu namatti tola. Keessattuu warra haadha manaa qabdanis warra akka kiyyaa moo irraa fagoo jirtu immoo yaa danda'a. Akkasii isiniin jedhaa turtiin keessan na wajjin haa ta'u ammas bakkoota babbareedaa. Okay, Aisha marka fune daawwattoota fi kabajamtoota keenya akka itti argamnu jechuudha. Daasporaa safaritti argamna. Amma hiriyaan kiyya tokko dhufaa jira jechuudha. Turtii torbee takka duraan booda wal agarree jechuudha. Turtii torbee tokkootiin booda. Kanaaf maal akka inni fakkaatu walumaan lallaasuma jira jechuudha. Biyyattiin itti toltee jirti, inni caala bareedee jira, furdatee jira, ana qofatu daalacha'e malee. Kanaafuu akkana jira jechuudha, baaraanas jira. Akkana jira. Kanaaf abbee sirtu samura. Gaani akkuma guyyaa dhufeen iddoo korantaayiniin irraa akka baanan gara Finfinnee ture. Finfinnee irraa immoo gara Shawaatti deemee Mugar biraazariin koo achi hojjeta waan ta'eef
Isa biratti guyyaa lama sadii dabarsee gara Buraayyuutti deebi'ee Buraayyuu guyyaa lama sadii dabarsee Markaattoo dhufee Markaattoo Adaadaa koo bira guyyaa lama bulee gara Adaamaatti dhufu kootii isiniin jedha. Okay, daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha. Anaaf inni torbee tokko booda wal agarree nagateetiin karuma barbaade kutaa ture. Kanaaf jechuudha amma deemnee walitti deebinee jira. Amma keetti argamnu eessatti argamna? Diaspora Safar. Kanaafuu hedduu namatti tola. Booda isin daawwachiisna jechuudha. Hiriyyaan kiyyas kun akkana jira itti bareedee jira. Ana qofatu natti bareeduu dide. Inni furdatee jira. Ana qofatu furdachuu dide nagaa jechuudha goyi ga'ee jira. Kanaafuu turtii yeroo muraasan booda wal agarraa isin jedha. Acha marka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha. Amma turtii sa'aatii muraasa booda ba'uuf deemaa jirra jechuudha. Naannofni jechuudha akkuma isinitti himne Diaspora Safariidha. Hedduu miidhagaa baay'ee nutti tolee jirra. Kanaaf ala isaa immoo reefi hoggaa seenu isinii marree hoggaa ba'u isinii marree isin agarsiisa. Na Diaspora Safariin hedduu miidhagaadha, hedduu namatti tola, hedduu nama gammachiisa. Turtii baay'ee bareeda ture agarsiisnee amma ba'uuf deemaa jirra. Akkuma warri biyya arabaa jirtan hadiiqaa jettan moo maal jettanii akkas ture. Na bakka namatti tolu. Sammales maal isin agarsiisuun fedhe. As jirti jechuudha mucayyoon tunis daawwattoota teenya yeroo dheeraa turte. Isinlee jechuudha asuma Itoophiyaa keessa teettee nu daawwachaa turte. Akka carraa ta'ee wal agarree waan ta'eef guyyaan irraa guyyaa bareedaadha. Kanaaf kun as jirti tunillee as magaalaa Adaamaa jiraatti. Diaspora Safarii maaliif dhufteerra? Bashannanuu dhufte. Kanaaf Diaspora Safarii jirti. Isinlee jechuudha daawwattuu teenya keessaa isii takkaadha. Turtii waggaa dheeraa nu daawwachaa turte. Har'a immoo Diaspora Safarii jirti jechuudha. Kanaaf hedduu miidhagaa Diaspora Safariin akkana jira jechuudha. Share godhaa, subscribe godhaa, like godhaa. Kanaaf komantis jalatti nuuf barreessa. Diaspora Safar kana fakkaata jechuudha. Warri chaanala keenya hordoftan yeroo baay'ee bakka babbareedaa dhaqee isinii waraaba. Hedduu natti tola. Akkas mucayyoota wajjin maal dhuftaarra bashannanuu dhuftan? Kanaaf mucayyoon teettisaarra bakka akkana kana oolte yeroo baay'ee dhuftanii asitti bashannantan na fakkaata. Moo har'uma dhufte? Har'uma surprise nama godhu dhufne. Hedduu mirkaanne garuu. Okay. Mucayyoon teettis asitti hin beekne mucayyoon tee waan beektuuf magaalaa yeroo baay'ee as waan turtuuf. Barsiisuu dhufte. Isin barsiisuu dhufee jechuudha. Isin taphataa turte atis waan taphatte natti hin fakkaatu. Kanaaf warroota biyya biraa jiraniif hoo maal dhaamtare? Nagaa fi raafanni rabbi kadhuma hin qabne biraa jiraatu. Haye. Ammas immoo share, like, subscribe, comments jalatti nu barreessaa isin jecha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma soodaree irraa deebinee jechuudha ammas Diaspora Safaritti argamna. Kanaaf yoo waaqni gurraachi jedhe yeroo muraasa booda kara biraatti wal agarraa isin jaalanna isin kabajna. Subscribe, share, like, commentiidhaan jalatti waan barbaadan na gaafadha. Warreen gaafii hedduun irratti dhiyeessaa turtan immoo gaafii keessaniif deebii bareeda isinii qabadhee isinii dhufa jechuudha yeroo biraa. Natti tolee jira biyyattii akka yoo duraatti argeen jirtu biyyi baay'ee bareedduudha, baay'ee namatti tolti, baay'ee nama jaalachiisti. Kanaaf Diaspora Safarii warri jettan warreen biyya biraa jirtan akkana jira kunoo Diaspora Safariin baay'ee namatti tola, hedduu nama gammachiisa. Dhuftaniitiin daawwachuu dandeessan dachee teessan immoo isin tulaaluu qabaa jechuudha. Anis daawwadheen jira, laaleen jira, hedduu natti toleen jira jechuudha. Kanaafuu isin jaalanna isin kabajnaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaa nu taati. Subscribe gochuun dagatinaa isin jenna baay'ee isin jaalanna.